السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا في كلمتوتا كم سنة فيا سنين تعوروني إنه تبجل الترجمة ده نودي كيسانو هكذا فيا كيساني سنين الحمد لله رب العالمين أنا جاكودي هكذا قبضين حابين كمان إن شاء الله سنين الشهر ربهم توسن وهاك وبكر يرتنتي نودي كيسان وين حسوا كان حقول ما لقي فترة وسوا ما لقي فني على هيكينا akkasuma akkuma seentanii laayikii godhaa jechuudha. Okay, laayikii godhaatii kaza booda yaada keessan dabarfadha. Waan gaafii barbaadan gaafii tan gaafachuu dandeessanii gaafii kophaa waan yaadan ragaa barbaadan gaafachuu dandeessanii jechuudha. Har'aa wanni qabadee dhufe maalinni beekaa jala deemuun faayidaa qaba moo hin qabu? Nama waa barsiisu jala deemuun faayidaa qaba moo faayidaa hin qabu? Akkasuma ati beekaa jala hoo deemte moo akkam faayidaa qabu moo faayidaa hin qabu? Kanaafuu na hordofaa. Maaliifuu nama beekaa jala deemee waan waa baay'ee baradheef jecha har'a garuu yaadaan isinii dabarsa jechuudha. Maaliifuu ati waan nama beekaa jala yoo deemte nama barnoota dabarsu jala yoo deemte waa baay'ee barta. Kanaafuu asumaanuu anillee dabarfachuu fedhiin qaba isiniin jechuudha. Amma garuu wanti naan isin dabarfadhu nama beekaa jala yoo deemne faayidaan kennahu maali? Asumaanuu immoo nama beekaa jala deemtee oo faayidaa maalii argattaan isiniin jecha dhugaa hin qorra dhiifama. Inna kanaafuu faayidaan maalinni isiniin jedha. Nama beekaa jala deemee waan beekuuf jecha faayidaa naan argadhee isinitti himaa na dhageeffadhaa hundi keessanuu. Nama beekaa jala deemuu kiyyaaf waa baay'een baradhe. Isa tokkoffaa namni biyya keessatti barnoota gadi aantii barate nama beekaa jala deeme hundumaa haga dhumaas barachuu ni danda'a. Maaliifuu nama beekaa nama waa barsiisu nama waa baay'ee irratti waan irraa nu hirmaachisu nama hedduu qabna waan ta'eef jechuudha. Kasanirraa fi nama hordofaan isiniin jedha. Maaliif waa'ee beekumsaa haasofte yennoo jechuu keessan hin oolu? Kanaanuu wayin ani waa'ee beekumsaa haasa'uu danda'eef jecha maaliin sababa qaba jechuudha. Sababa qaba. Biyya ambaa kana keessa giseen dhufu ifa mana godhaa manarratti dabalee akka tasaa jechuudha babbaraani. Akkasuma nama beekaa jala deemuun faayidaa maalii qaba? Ani garuu faayidaa guddaa irraa argadhe. Biyya ambaa kana keessa giseen dhufu qubee afaan Oromoo sirreessee hin barreessu. Hanga tokko baay'isee hin dubbisu. Hanga tokko waa'ee barnoota irratti sooshaal miidiyaa kanarraa baay'ee baradheen akka mataa kiyyaatti. Sooshaal miidiyaan faayidaa qaba. Faayidaa qaba. Nama beekaa jala deemuun faayidaa si qabaate ka deemtu yaani beekaa jala deemuun jechuun kiyya. Fakkeenya nama waa barsiisu jala deemuun bilbila keetiin tola deemta. Waan inni barsiisu irraa hubata. Akkamitti akka inni barsiisu guutumaan guutuutti irraa hubata. Kasanirraa fi immoo guutumaan guutuutti irraa hubatee barnoota hoo irraa argachuu ni dandeessa. Ni dandeessa. Guutumaan guutuutti jechuudha. Maaliif waan ofii kiyyaarraa baradhee isiniif ibsa jechuudha. Akkasuma beekumsa jechuun karaa hedduun qoodama. Beekumsa jechuun waa barnoota qofaan miti. Waa baay'ee waan sooshaal miidiyaa kanarraa barsiisaa jiran hunda hordofaa jirra hunda hordofaa jiru. Hanga tokko nama ciccimaa jala deemnee osoo waan beekumsa qabu tokko baranne baay'ee barbaachisaadha jedheen yaada kenna. Fakkeenya dhugumatti ijoolleen shamarran ijoolleen Oromoodhaa baay'inni nama beekaa jala hin deemtu. Maaliifuu nama kennaa fi namoota afaan biraa haasa'an adda baafadhee waan argeef jecha. Amma ijoolleen biraa baay'ee nama beekaa baay'ee jajjabeessan kenna garuu hin jiru. Maaliifuu nama wal arrabsuu fi nama waan hin taane waliin jedhuu fi waan namoota akkana kana jala deemu baay'isan. Maaliif akka ta'e garuu inni biraan akka ta'e. Kanaafuu beekaa jala yoo deemnee maal irraa hubanna? Beekaa jala yoo deemnee barnoota akkamii arganna? Beekaa jala yoo deemnee faayidaa guddaa arganna. Beekumsa guddaa arganna. Fakkeenya waa'ee bilbilaa kanarratti nama beekaa yoo gaafatte tokko ati waan tokko akkamitti sirreessatti nama beekaa yoo gaafatte maaliifuu namni sitti himuu danda'a ni sirreessa. Akkasuma immoo namoonni waa barsiisan hedduutu jira. Osoo jala deemnee waa hundaa barannee baay'ee barbaachisaadha jechuudha.
Kanaafuu beekaa jala deemuun waa baay'ee barbaachisaadha. Isiniin jira nama beekaa jala deemuun immoo baay'ee barbaachisaadha. Kanaanuu wanti kana dubbachuu dandeeftu jira jechuudha. Mana barnoota afaan Oromoo baay'ee hin baranne dhugaa dubbachuudhaaf warra na beektan na beektan warra na hin beekneef ibsuun baay'ee barbaachisa. Sooshaal miidiyaa irratti guutuutti kan hin baradhe jechuudha. Waa barreessus ta'ee dubbisuus ta'ee sooshaal miidiyaa irratti baay'ina kan hin baradhe. Ergan biyyaa bahee ergan bilbila qabadhee nama beekaa jala deemu jechuudha. Waa baay'ee hubadhe jechuudha. Okay, kanaafuu nama beekaa jala deemuun waa baay'ee irraa barata. Amma namoonni tokko tokko feesbuukii irra ooltii hin jiru. Balfi waan ati hojjettu hin beeku. Wanta ati hojjettu san hin beeku. Waan ati dalagdu san hin beeku. Nuti feesbuukii jala ka deemnu dalagaa ta'e na dalagachaati. Waan biyya baaneef san dalagachaati. Kanaafuu namoota beekaa jala yoo deemne irra hedduu barbaachisaadha jechuudha. Sooshaal miidiyaa fayyadamuu jechuun akkasitti hin fayyadamne itti fayyadamee suni takka tana. Okay, bilbilumaan kee kun itti fayyadamiin tunu takka jechuudha. Bilbilumaan kee kun akkasitti fayyadamne itti fayyadame. Kanaafuu itti fayyadame. Nama beekaa jala deemuun waa baay'ee barbaachisaadha. Nama beekaa jala deemuu jechuun waan guddaa irraa baratta. Waan guddaa irraa baratta. Aangotumaan guutuutti afaan Oromoo kan hin baradhe sooshaal miidiyaa kanarratti jechuudha. Kanaafuu barnoonni bakkuma hundattuu ni danda'ama. Waa barachuun, waa tattaafachuun barnoota qofaa miti. Qubee afaan Oromoo barreessuu qofaa miti. Waan hundumaayyuu barnoota jechuun waan qallaalii miti jechuudha. Waan hojii fakkeenya yoo fudhanne hojii mana keessaa kana wanta hin beekne tokko sooshaal miidiyaa irraa itti yoo ilaalte jette waan barnootaa jedhama. Kanaafuu waan barnoota kana barachuun dirqama keenya maaliifuu waa baay'eetu jira jechuudha. Ijoollee biyya Arabaa jedhanii akka maqaan itti bahu hedduutu jira. Garuu ijoolleen biyya Arabaa jajjabee akka ta'an waan beekan jechuudha. Kanaafuu akkuma isaan nuti as deemnee wal gafanne nama beekaa jala deemnee isa nama sanis jajjabeessinee nus barumsa guddaa irraa fudhanna. Nama beekaa jala baay'inaan nama beekaa jala deemu waa barattaa waan ta'eef jechuudha. Maaliifuu beekumsa nama beekaa waa barsiisu hedduu qabna. Dubartootas ta'ee warra dhiirotaas ta'ee nama hedduu qabna waan ta'eef jechuudha. Waa'ee beekumsaa irratti maaliifuu nama beekaa jala deemuun baay'ee barbaachisaadha. Waan nufi irraa bareessinee dabarsuun rakkoo hin qabu akka mataa kiyyaatti jechuudha. Ati giddeetaa mana barumsaa laayitee mana barumsaa kutaa keessatti ta'ee taa'amti jechuudha. Waa barachuu jechuudha. Bakka feeti jiraattee barumsa hedduu barachuu ni dandeessa. Bakka feeti jiraattee barumsa gurguddaa dabarsuu ni dandeetta. Akkasuma immoo beekaa jala yoo deemte ni baratta atillee itti aansitee barsiisuu ni dandeetta jechuudha. Kanaafuu nama beekaa jala deemuun faayidaa guddaa qaba. Beekaa jala deema. Hundi keessanuu dhalaas taate dhiiras taate beekumsa waan hin qabne tokkorraa nama beekaa jala deemi baradhu. Maaliif xiyyeeffadhu, qalbeeffadhu, waan inni barsiisan adda baafadhu. Achi booda atis itti fufte jechuudha. Isni galee itti fufte jechuudha. Waan baratte san atis boodarra itti fufte. Kanaafuu nama beekaa jala deemuun faayidaa guddaa nuuf qabanidha. Faayidaa guddaa nuuf hin qabu miti gonkumaa jechuudha. Kanaafuu nama beekaa jala haa deemnu isiniin jedha. Hundi keessanuu aniin kaniin dhugaa guutumaan guutuutti afaan Oromoo kaniin baradhe sooshaal miidiyaa gubbarratti hedduminaan inni hin beeku jechuudha. Hedduminaan hin beeku. Kanaafuu barnoonni kutaa keessatti qofaa miti. Bakka feeti jiraatti barnoota gahaa barachuu ni dandeetta. Bakka feeti jiraatti keessaawuu bilbilaan amma namni tokko bilbiluma itti fayyadamu malee bilbila itti fayyadamu namni hin beekne hedduutu jira. Kanaafuu bilbila akka nuti hin fayyadamne ati mataa keetiin bilbila waan bitatteef san yaaditi irraa fayyadami baradhu. Maaliifuu gisee taatu gisee namni teekinooloojiidha waan ta'eef jecha. Teekinooloojiin nama nu barsiisan hedduu qabna. Keessa karaa yuutuubiidhaan hedduu qabna. Isni galee nuti garuu hin jajjabeessinu. Nama waan barsiisu jedhee maa jalaa barachuudhaaf jecha jala deemi. Nama sanas jajjabeessi ofiifis irraa baradhu. Kanaafuu nama beekaa jala deemuun faayidaa guddaa qaba malee faayidaa guddaa hin qabu miti. Kan akka mataa kiyyaatti faayidaa guddaa qaba nama beekaa jala deemuun. Waan ofii kiyyaa irraa baradhe isiniifis dabarsa jechuudha. Kanaafuu dhiifama naa godhaadha nama beekaa jala deema bakka jirtanitti yaadni kiyya garuu nama beekumsa qaba. Jala deemuun yaadni ani qabadhee dhufe jechuudha. Faayidaa guddaa akka qaban isinitti ibsa. Asumaanuu yaada baay'een qaba.
laakiin sagalee isinirratti dheeressuu hin barbaadu kanaan ala. Maaliifuu sagalee haga dhumaa akka dhageeffatanii jecha isinirratti dheeressuu hin barbaadu. Gisee biraa garuu qabadhee isinii dhufa inshaallah. Yoo rabbiin jedhe jechuudha. Kanaan immoo yaada yoo qabaatan koomentii jalatti naaf barreessaa. Yaada yoo qabaatan koomentii jala naaf barreessaa. Akkasuma immoo warroonni koomentii naaf kennaa jirtan jabaadhu jechaa jirtanii galii uumaan isinii jedha irra deebi'ee. Immoo yaada keessaa hoo laayikii godhaatii yaada kennaa. Rakkoon qabu yaada keessa isaan isin deebisuu danda'a waan ta'eef. Kanumaanii har'a asuma irratti isinii daawwan isinii jira. Hedduun isin kabajaa hedduun isin jaaladha hundi keessanii. Naaf galii uumaa bakka jirtanitti turtii gaariin isinii jedha.